Tole nagaan isiniif ta'u mata ko bifa kanaan bifa qalamii isaa jijjiiree jira. Mee akkaataan itti jijjiire laallamma dhumaatti wajjin isiniin jedha. Jala isaati malee caaffii isaa miti. Kana fakkaata. Haay obboleessa tokko akkam jirtu nagaa keessanii yeroo darbee sirriif mataa koo sitti agarsiisee ture qalamii dibadheen normaalii naaf sirranne jalasaa hin buburrate jechuudha. Jechuun akka caaffii hin taane so arrammoo jala gurraacha isaa normaalii dabalee dibe garuu mataa si'a laman dibamu ja'a tonguutiin bargeet akkas tonguutiin hin dibamu haa ta'u garuu an sirreeffachuudhaaf akkan taane buburrate waan ta'eef jechuudha. Akkasiin isiniin jedha mee otoo gara aasaa waa tokko isiniif asumaan dubbadheen otoo gara sana seenne chaanala koo seenatii subscribe godha share godha ijoolleedhaaf isiniin jedha. Isa taansuudhaan qobboon barannoo jedhee gadi isinii dhiiseen jiran natti fakkaate baay'een keessan yoo ilaaltan ijoolleen ammi nafaana maamila taatan yookiin YouTube koof maamila taatan ilaalaa hin jirtan garuu deebi'aati qibaatii sana ilaalaa dhugaan isiniin jedhe. Baay'ee siif fayyada manatti hojjedhe isinitti agarsiiseera baay'ee tokko siif fayyada. Akkaataa isin dibattan garuu beekuu qabdu bas kanuma jechuun anamma kan hin dibadhe si jammaar castor oil kan dibattan jala isaati mataa jala isaa dibattanii wanta ittiin nam'u yeroo kana guute wanta ittiin dibatan jala mataa akka filaa ta'ee qibaatii akkaataa ittiin dibattan siistama isin waan baay'eetu jira isaan jala dibdaniit yookiin immoo yoo isaan qabanne qaqadhisanii babbaqaqsitanii gidduu sana quba keessan hin diddibdanii masaaj gootu jechuudha. Masaaj sir ammammoo xiqqaate daqiiqaa 10 kan dibdan immoo jala siniin jedheera mataa. Gubbaa dibdanii homaa faayidaa hin qabu. Yeroo darbe nan laala fayyoo harkatti qiccuusin mettee dibatti. Castor oiliin kun yoo faayidaa qabaate jette harkatti qiccuusin metteetuma dibatti akkuma qibaatii kan akkasii miti castor oiliin. Jala mataa dibachuu qabdu. Jala mataati kan isin barbaachisu. Isiniin jedha. Akkasika akkanani beekutti yoo beekumsa baay'een qaba miti kan kana share isinii godhu dhugaa jiru irratti hundaa'een isin waan inni ofii kooti argee በነገራችን ላይ mataan koo amma kana dheeraadhas isinii jedhu amma kana gabaabaadhas isinii jedhu garuu wantan amma tokko arge jijjiirama dhugaa irratti fayyadame arge qibaatiin yeroo tokko gad isinii dhiyeesses baay'ee bareedudha. Lammaffaa qibaatii filattanii hin dibatina abadan maaliif filattanii dibatina annaan isiniin jedhu ijoolleen biyya ormaa fa'i keessa jirtan qibaatii filattanii hin dibatina. Tokko yeroo galtan yoo akkasitti dhabdan maal gootu? Anamma dhugaa yeroo nachi jiru guyyaa tokko filadhee qibaatii dibadheen beeku. Normaalii otoon hin miicatin Olivia oiliin dibadhaa qibaatii biraa walitti qiqqicee caalattanii kan hin dibadhu ture naasana inqulaaliidha bishaan ruuziiti. Kana lamaan dibadha ture jechuudha yeroo nachi jiru qibaatii garuu filadhee dibadheen beeku. Jalqaba silaan miicadha jedhee sirriitti qibaatii Olivia kanuma nyaata sana kan biyya Arabaa sanan dibadha qibaatii biraafaan waliin makee sirriitti dibadha. Yaa akkaataan baay'ee ofirra tursiifnu hin jiru amma argadhe ani immoo sanaayyuu ijoolleen asiifachi mana barumsaa geessa siniin jedhe waan ta'eef baay'ee ofirra tursiisuu hin danda'u. So gaafin argadhe sanbata minaamin nan dibadha siistamumaan fayyadamee jechuudha. Isarran kanaaf caalatti kan inni dibadhe bishaan ruuziiti sanaan ala qibaatii takkaa filadhee isa kan mataa kooti ta'a isa kanatu hin taane hin beeku. Maaliif isin fayyadu achitti waan argitan baay'ee yoo barsiiftan dhuftanii meeshaa sana yoo argachuu baattan mataan keessan kan miidhamu isin jalaa jechuudha. So
sagaleen koo isinitti dhaga'ama yaada. Qibaatii filatina yeroo fayyadamtanii isin jettanii filatina normaalii baqa yeroo irra caalaatti immoo erga miicattanii kaatanii qibaatii jiru hundumaa tokkos qabadhaa bifa 2-3 qabadhaa 4 sanaa olis hundumaa jechuudha walitti qicaati ho'isa tokko ho'isa yoo ho'isuun immoo isinitti hin tolle istishwaarii namni qabdaan qibaatii sana dibadhaati sirriitti mataa adda adda sassaaqa dibadhaati sana booda maal goseetan ho'a istishwaariitiin ho'isa mataa keessan irratti ho'isaati maasaajii godha mataa keessan jechuudha yoo ho'isu baattanidha zayitii yoo ho'isu baattan na akkasi yoo dura ho'istanii dibachuu baattan zimje'aati qibaatota sana walitti qicaati dibadhaati erga dibattanii booda immoo istishwaarii ofitti ho'isaa jechuudha ofitti erga ho'iftanii booda asaasan istishwaarii dhaabdanii deebistanii maasaajii gootu daqiiqaa 10 maasaajii gootu ammas immoo akkasuma xiqqoo turtanii itti istishwaarii sana ho'asa itti gadhiistu baqa amma zayitii lafatti ho'isuu dadhabdan sanaaniin ho'a jechuudha jala mataa immoo castor oil kan inoo isinaa isa jala mataa isa dibadha lammaffaa yaa qibaatii baay'eetu jira manatti soo hojjetattani isa caalatti jala mataati waan karaan itti mataan biqila yookiin margattani jala mataa yoo fayyadamtanidha yeroo hundumaa garuu normaal qibaatii mataa keessan jala amma caafitti qibaatii wal qixxeessaa diba erga miicattanii istishwaarrattanii jechuudha qibaatii sanoo isaasin hin jedhu kana amma caafitti diba seeraan jechuudha caafii qabaatii mataa jechuudha babbaqasaati yeroo dibda yeroo tokko asuma achi tuttuqnee gubbaa jala akkana goonee dhiifna mataa garuu walakkaansa iddoon harki keenya hin geenye hin jira kanaaf mataa yeroo hundumaa qoqonxurtanii akkasitti dibuu qabdu qibaatii jechuudha akkasinis ni jedha hundaafu kan ammoo yeroon xumure maal akka ta'e isinittan agarsiisa yaw jala saanaan gurraachesseen isinin jedha amma gurraachesseen jira duraan in buburrate isinin jedheera bifa warqammaan dibe ture caafii qabate jala qabate isinitti agarsiisee jira jechuudha kanaaf har'a ammoo hunduma isaatu isinittan agarsiisa na wajjin turaa amma kaaksii jaran jira innaan achi ba'e immoo isinittan agarsiisa jechuudha kanaaf yeroon dumaan yeroon biyya galiin jijjiirama mataan koo jechuun akkaataa itti fayyadamnu amma yoo tokkoof nama torbee lamaatti waa dibuu hin dandeenyu mataa sanaa gadi miicinu deebifne kanaaf hin miidhama mataan garuu yeruma sana otoo hin miicin isa duraga amma ta'e avokaadoo maalis fayyadamuun dirqama keessanii caalatti immoo muuziif avokaadoo yoo fayyadamtan amma dibattanirra isa soo fayyadamtan bareedudha inni isin tihima kanaaf yeroon immoo as jalaa ba'e isinifan waraaban isiniin jedha maal akka fakkaatus jedha okay ergan daqiiqaa 15 fayyadamee jala isaa gurraacha bifa kanaan dhakaksii jala ba'ee jira yaa caafiinsaa isuma duraaniiti jala malee kan inni jijjiire kana fakkaata daqiiqa dhuma 15 fayyadamee jala isaa gurraacha jechuudha normaalii qalamee gurraachi baay'ee hin jiru